Onnee dhugaa asoosama gabaabaa kutaa tokkoffaa barreessaan Yoosan Abdii. Biliseen intala magaalaa baadiyyaa xiqqoo keessatti maatii harka qalleessa ta'an irraa dhalattedha. Akka ijoollee warra dureessa kan biroo akkaadaamii galtee ganama galgala konkolaataan deddeebi'uu osoo hin taane carraan ishee akkuma ijoollee gita ishii kan biroo taphoota daa'immaniin taphataman biyyoo fi awwaaraan taphachuudha. Adaaduma umuriin ishee ol adeemaa dhufeen harmee ishee faana gabaa shaqaashaqatii ooluu jalqabde. Manni barumsaas mootummaa qe'ee Bilisee fa'a irraa hiixuu waan ta'eef hanga ofiin of dandeessee bahaa fi galaaf gargaarsa hin barbaannetti mana barumsaa hin galle. Umurii ishee waggaa 8ffaatti garuu mana barumsaa galuun barumsa ishee hordofuu eegalte. Yeroo barachaa turtettis barattuu cimtuu turte garuu hojii manee waan hin hojjenneef qo'annaadhaafis yeroo waan hin qabnee fi walumaa galatti barumsaaf qaamni humna ta'uuf fiif waan hin jirreef qabxiin milkooftuu hin turre. Biliseen osoo haaluma kanaan barattuu kutaa 6ffaa geessee sababa haati ishee ilma argattee kophaa ishee Bilisee barsiisuu fi mucicha nyaachisuun waan itti cimeef Biliseen barumsa ishee kutaa 8ffaatti qorumsa biyyaalessaa fudhattee sanaa ol adeemuun waan itti cimeef barumsa ishee akkaan jaallattu goolabuuf dirqamte. Haadha ishee faanas gara daldala shaqaashaqatiitti garagalte. Haaluma kanaan itti fufuun obboleessa Bilisee olaansaa barsiisuu itti fufan. Garuu qarshiin isaan hojii isaanii irraa argatan isaanirra darbee nama sadaffaa sooree kuufata. Ta'uu miti osoo akka dureessa quufanii nyaatanii waan isaaniif iyyuu taatu miti. Biliseenis yeroo itti gaafatamummaan kun hundi irratti kufu fiildii jijjiirtee olaansaan seenaa isaanii kana akka hin qoodanneef gara magaalaa godinichaatti godaantee hojii fooyyee qabu barbaacha itti fufte. Hoteela nyaataa tokkos galtee hojii keessummeessuu eegalte. Hojichaanis ni milkoofte. Qarshiin kaffalamuufis mana isheen kireessiturraa hafee harmee ishee gargaaruu fi olaansaa barsiisuudhaaf gahaa ture. Akka hiriyoota ishee kanneen biroo sunis natti bareedee hin baay'iftu. Ta'us eenyuma caalaa ejjennaa toltee uffannaa irraa bareedee hawwattuu intalaa turte. Rifeensi ishee dibata baay'ee ammaawaa tokko malee qumuxxii laga Abbaayitirraa marge fakkaata. Guntunni qoma isheetirraa qaama ishee osoo hin taane waan burtukaana irratti qarqaban fakkaatu rasaasuma goonni adamsaaf bahe qawweetti kaayyatamee natti dhiyaadhaa jedhu fakkaatee onnee dhiiraa meeqatti kotee hidda jaalalaa ishee dhaabe. Dhiironni baay'een silaa hin argannuun abdii kutanii ijji isaanii ishee irratti qaaqaa afaan isaanis akkuma gaazexeessaa kan falamee fi odeeffannoo gabaasaa oolu tokkotti bu'aa malee dadhabaa oolu. Isheedhaafis madda gammachuu ta'aniif. Kan osoo hin baafatiin gubachaa oolanis hoteelichi yaalakka'u. Gaaf tokko mucaan baay'ee ishee waliin qoosaa oolu tokko barii gara hoteelichaa dhufe. Gaaf tokko yeroo inni dhufettis barraaqa gatii ta'eef hojjettoota hoteelichaa hunda osoo hin taane Biliseedhaa fi hojjetaa kutaa foonii qofatu ture. Baacaanis erga baacharichaa nagaa gaafateen booda yennaa kutaa galgala keessaa bahee galetti deebi'u. Biliseen qofaa ishee kutaa keessa saaxina da'eeffattee ejjetti. Baacaanis erga teessoo galgala nagaa itti dhaamee biraa baheetti turtii isaatii 6 booda nagaa bultee jedheenii gad taa'een. Booda garaa isaatti har'a biloon nyaatamuun jechaa ishees nagaa gaafate. Baacaanis meettaa biiraa naaf fidimee rifrijireetara keessaa jedheen. Biliseenis garaa isheetti qorraa gubaa kanaan kan cabbii nama obaasu maali laata jechaa ajajamteef. Baacaanis erga qaruuraa tokkicha fixeen booda nyaanni rifrijireetara keessa jiraa jedhee gaafateen. Biliseenis maal baacaa har'a abidda keessa raftee bultee jetteen. Baacaanis keessan bulee osaa hin taane keessa jiraachuufan deema jedheen. Biliseenis lakki aboo abda nurraa yaa qabu jetteen. Baacaanis nurraa yaa qabu garuu bilo itoo hunda keessan kuusaa filatee anumaan na gubee narraa dhaamsitaa jedheen. Biliseenis maal ree dhala namaa taatee akkamittan sitti jabaadha jetteen. Baacaanis kanumaan jedhee Biliseen tarii maamila koo gatii taateef caalaatti si gargaara jetteen. Baacaanis ammas kanuma jedheen. Bilisee silaa maal barbaaddaree jetteen. Baacaanis deebisee biloo hangan si jaalladhu ilaalchan siif qabu silaa beekta ta'eeti na gargaaruu qofa miti na waliinuu gubatta turte. Biloo ibiddan jedhee malee gubaan koo kan keessa koo laboobsee barraaqaan cabbii na obaasisu dharraa keeti. Garuu maal si rakkisa silaa gaaf tokko hawwii koo kana dhugumsitee jedheen. Bilisee maal jetteen. Baacaa biloo annama baay'ee si jaallatu bocni qaama keetiis erga bitee na garboonfate torban wal dabalee ji'a ji'oonnis wal dabalanii waggaa ta'uuf deema.
Biloo gaafum tokko osoo guntuta kee kana hammachiiftee morma keessaa tawaa fakkaatu kan jala bulee jannata addunyaa kanaa daqiiqaawwaniif aburreeoo sanaan achi narreen ajjeesi waan koo hundas dhaali dhuunfadhu jedheen. Biliseen homaa hin dubbanne garuu iddoodhuma dhaabbatetti akka handaaqqoo dhukkubsattee mataa buustee jirti. Bidiruu yaadaatiin qe'ee warra ishii geesse. Obboleessa ishee olaansaadhaa fi harmee ishee waliin jirti. Iddoo kana galuu isheetti har'a reefuu gaabbiin ishee seenaa jira. Iddoo gadhaa akkasii iddoo itti namumti ta'e akka garbitti nama ilaalee akkuma meeshaa gabayaatti maallaqaan iddoo itti nama bitu ta'uu isaa har'a reefuu barte. Baacaa yennaa isheen ulee gaabbitiin keessa ishee dhaanaa jirtutti iddoo taa'u gara isheen dhaabbattee jirtutti siquun homtuu sin dhibiin kaffaltiin hanga ati barbaadde waan iccitii eegus anatti hin himamu. Waan hundaafuu har'a hojii hin galiin galgala kutaa qabeensi eega jedheen. Yeroo itti ofirra garagalutti deebiin ni tolee afaan isheerraa eeggatuuf jechi salphataa jedhuu fi akka yaada isaatti gammachiiseera na dhungattii jedhee osoo hidhii ishee koshommii quncee fakkaatu sana eeguu kan ishee dhungate garuu qaruuraa wayinii awwaashin guutamedha. Osoo hidhii ishii koshommii quncisan fakkaatu sana eeguu kan isa dhungate qaruuraa wayinii awwaashin guutamedha. Baacaanis osoo xannachi adrenaalii fi hin qopheessiin gatii haleelameef jabeenya tokko malee akkuma galgala gaaf machaa'ee diriirfatee ala bulu sanatti har'as diinqa hoteelichaa keessa diriirfatee hafe. Biliseen yeroo rukuttutti sagaleen futtaafannaa qaruurichaatiin ba'e taankii yeroo waraana dargii dhukkaafamu caala. Kanaanis ollaan baay'ee na'anii kaawwanis waa shakkuu kaawwan ammoo tarii gommaa konkolaataa ta'uu mala jechuun tasgabba'an. Innaa baatarichi kutaa biliseen itti baaca diriirsite seenee shakkii namoota keessa jiru iyyichaan itti hammeesse. Ollaan garagalee kutaa fi iddoo hoteelichaa guute. Biliseen baay'ee naate kan dura maaliifan as galee quba of nyaachaa jirtu amma ittuu gaabbiin ishii itti caalee maaliif addunyaa kanatti quba ofirraa kaastee foon itti dabartee baay'ee gaabbite. Gaarummaan gocha isheen raawwatte garuu baacaan gara iddoo keessummeessitootaa darbee rukutamuun isaa uummanni akka bilisee caalaa baacaa yakkamaa taasisu godheera. Uummanni garri tokko inni tolaaf as dhufee ni tolchiteen jedhu. Kaawwan ammoo hanga dhooftu hin iyyituu jechuun ishee qeequ. Namoota birmannaa dhufan keessatti Atinaaf mucaa abbaa hoteelichaa fi olaanaa tarreessa hiriyaan Atinaaf ni argamu. Olaanaa Atinaaf obboleettii bareedaa akkanaa ni qabda turtee san irratti ammoo cimtuudha jedhee Atinaagitti qoosee olaanaan. Atinaaf maal obboleettiin koo ishee safuu hin beekne tanaa duruma garaan koo ishee hin jaallatu amma ittuu idaanuu galchite mana hidhaatti tortorii malee balaa isheetiif dumbulloon takka hin baatu jedhee baay'ee cincinnaa'e. Olaanaanis baay'ee nahee baasii abbaan Atinaaf ta'uuf deemuuf osoo hin taane garaa isaatti dhuguma intalli kun hojjettuudha. Sugardaadii ol guddattoota barattoota shamarranii meeqa qarshiidhaan laphee fuudhanii karraa irraa maqsan sana jalaa akkamitti baate garuu maal saatu beeka. Jireenya akkasii ifachiifnaan as galtee ta'a jedhees yaade. Lakkii osoo akkas taatee har'a gocha akkanaa baacaa irratti raawwattu jedhee yaada ofiitiin morme. Garuu maaltu beeka tarii hojjetanii gatii isheen barte dhowwachuu danda'a jedhee yaada isaa jalqabaa deeggare. Lakki kun ammoo akka wayinii uffata isaa obaaftuuf sababa hin ta'u jedhee ani waan tokko kanan hin beekne maaliifan mataan hadoodhaa jedhee galaana yaada isaa keessaa dammaqee amma bilisee xiyyeeffannoon ilaaluu eegale. Tuni macaa kana miti moloksee dogongorsiisuu dandeessi. Lakkii ani baacaatti tokkoyyuu hin murteessu jedhe. Kan na dhibee dargaggoo mana kana oolu otoo onni baqaqsan ilaalanii suurri intala kanaa keessaa hin dhabamu. Garuu Atinaaf akkamumaan intala kana waliin dogongoree hin dhageenye. An maaltu beeka isas awwaashiin osoo hin taane millaashiin mataa adoochite ta'a yookiin ammoo tarii waliin dogongoreetti garaatti hafinnaa jedhee akka qe'ee gallakkiftuuf akkanaan abaaraa jedhee osoo hin beekin deebi'e. Yaadaan liqifamee deebi'e yoo of yaadatu anuu fayyaa hin qabu. Ishii waajjira poolisii anas tsabalii na haa geessan jedhee yeroo dhumaaf yaada isaa keessaa weerare. Olaanaan Atinaaf intalli kun hojjettuma keessanii jedheen. Maal uumaan akkasii maal akkas toltii jedheen. Atinaaf garuu hiyyummaan ishii bareedina ishii dhoksee jira. Isaan abbaan isaanii abbaa isaa faana oolu. Isaan gogaa mi'aawaa osoo hin taane dibata mi'aawaa gogaa isaaniitirraa qabaniitii filannoon Atinaaf. Kanaafis gaafum tokkoyyuu bareedina ishee miti fuuluma isheeyyuu hubatee hin beeku.
ati naaf poolisota achi jiraniin intala fuutanii waajjira hin deemtanii? Yakkamaa ragaa faana qabanii mamuun maal jechuudha jedheen. Olaanaanis ati naaf maal taate? Mee akka hojjettuu keessan taate xiqqoo irraanfadhuuti akka obboleettii keetitti ilaali jedhee. Yennaa kana ijji bilisee bakkalcha barii fakkaatu olaanaa irratti ife. Kutaan lammaffaa itti fufa.